sinif khata'u obbolonni qulqulloonni nagaa waaqayyoo sinif hata'u warri sagalee waaqayyoo kana dhaggeeffatanii eebbifamuuni sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun carraa caaluudha kana kan filattan sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf fayyaatti nagaatti jiraattanii carraa kana sinif kennee carraa waaqayyoo dhaga'uun hundumaarra kan caalu waan ta'eedhaaf warri dhaggeeffatanii waaqayyoo sagalee kana keessaan isin haaressaa isin fayyisaa lafa onaa keessan lalisiisaa sagalee waaqayyoo hundumaa kan danda'u ergaa addunyaa kanaatti sagaleen waaqayyoo biyya lafaatti kan inni mul'ate karaa sagalee isaatiinidha. Kanaaf waaqayyo immoo namatti dubbatu hin jaallataayuutidha waan nu jaallatuuf ergaa qulqulluu kana ergaa gaarii kana gara keenyatti dubbata waan ta'eedhaaf daan irratti lallabu ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kaaseetaniin dubbisa. Kanaafis waaqayyo yeroonsaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisa. Inni isinis waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisa jedha. Kana keessatti yeroon waaqayyoo yommuu ga'u yeroon waaqayyoo yommuu namaaf dhufu waan fidee dhufu qaba. Yeroon waan si fidee dhufu qaba. Ebba gurguddaa yeroon waaqayyoo waan namaa fidee dhufu qaba. Yeroon sa waaqayyoon moosa yeroo eega. Si jibbee miti rakkina keessa hoo jiraatte si gatee miti si jibbee miti waaqayyoo. Waaqayyoon nama kamiiniyyuu hin jibbudha. Sagaleen waaqayyoo namoota hundumaa waaqayyoo hin jaallata. Waan jaallatuudhaaf waaqayyoo tokkicha ilma isaa kana gara biyya lafaatti ergeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 yoo ilaaltani addunyaa kana hundumaa xinnaas ta'e guddaas ta'e sooressa ta'e hiyyeessa ta'e beekaa ta'e wallaalaa ta'e waaqayyo nama baay'een jaallata. Siruma waaqayyo yommuu nama uumama hundumaarraa adda baaseeti ofitti fakkeessee uumuunsaa jaalachuu isaa argisiisa. Lafarra kan jiran galaana keessa lafarra kan munyuuqan bineensota hundumaa akka bituudhaaf waaqayyo aaboo wajjiniitiin nama uume kun hundumtuu immoo waaqayyo nama jaalachuu isaa argisiisa. Kan biraan waaqayyo ilma isaas ergee iddoo kana irratti maal jedha sagaleen waaqayyo kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u yeroo waaqayyootu jira iddoo kana irratti. Yeroo qaba waaqayyo waan hundumtiyyuu biyya lafaa kana waan hundumtuu yeroo qaba jedha sagaleen waaqayyo yeroo malee hojjeta waaqayyo yeroo beeka waaqayyo yeroo beekudha. Kanaaf iddoo kana irratti yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabu gaafa yeroon waaqayyo ga'u warra yeroo isaa eeggataniif warra harka isaa eeggataniif warra isa jala bulaniif warra isa bitamaniif yerootu dhufa yeroo gaariitu dhufa. Misraachuu tokkoon sitti himaa kan dhaggeeffachaa jirtu carraan tokko siif jira. Carraan gaariin tokko si eegga. Har'a iddoo jirtu haala mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Har'a gariin beelaa jirta ta'a. Gariin immoo daarteetu jirta ta'a. Gariin immoo miidhamteetu jirta ta'a. Iddoo dhabdee jirta ta'a. Iddoo gatamaarra jirta ta'a. Iddoo gadi bu'aarra jirta ta'a. Iddoo yaaddoo keessa jirta ta'a. Tarii immoo maaltu beeka mana cufaa keessa jirta ta'a. Waan ati jirtu kana namni hin argu waan inni garuu hin arga. Waaqayyo immoo yeroo dhaqaba yeroo fida. Si jaalata si gatee miti. Yeroo ati miidhamtu si gatee miti. Yeroo si reeban si gatee miti. Yeroo inni kaan nyaatu abdummoota si gatee miti. Yeroo inni kaan dachaa uffatee deemu ati immoo yeroo qullaa deemtu si gatee miti. Akka gatamaatti of hin ilaalin akka waaqayyo isa abaarsa sirra kaa'etti of hin ilaalin. Yeroo eeggadhu yeroon tokko hin dhufa. Gaafa yeroon waaqayyo dhufu immoo eebba guddaatu jira. Gaafa yeroon waaqayyo dhufu harka waaqayyo jala jedhe hamma harka waaqayyo jala jirta ta'a. Harka waaqayyo eeggachaa jirta. Guyyaan innaa dhufata. Waaqayyo innaa dhufa. Waaqayyo innaa yaadata. Inna yaadatamaa jetta ta'a. Gaafa tokko nan ga'a jetta ta'a. Ka'ummoo dadhabdee ta'a. Yeroo tunnee yoo dadhabdee malee gaafa yeroon dhufu garuu oli dhabutamta. Gaafa yeroon dhufu garuu balbalatu banamee ofiisaati. Har'a dhiibdee balballi banamuu dida. Har'a namni sirraa banuu dida. Hin sitti cufata namni har'a balbala. Gaafa yeroon waaqayyo dhufu garuu balbaloonni dhufuma isaanii banamu. Yeroon waaqayyo balbaloota cuccufaman sirraa banamu. Cuccufaa ciccimaa cuccufaa jajjabaa. Ciccimuun kan sirratti cufan. Warri aaboo qaban kan sirratti cufan. Harki waaqayyo gaafa dhufu ofuma isaa. Phexros gaafa harki waaqayyo isa tuqee dhufee mana hidhaatii sabaatu balballi sibiilaa jedhama.
inni sibiilaan cufame ofuma isaa yoo namni hin tuqin ofuma isaa otoo bira hin gahamin ofuma isaa baname dhiibbaan barbaachisu siif gaafa harki waaqayyoo dhufu gaafa yeroon waaqayyoo dhufu yeroon waaqayyoo maal fida tokko beekamtii addaa si fida gaafa yeroon waaqayyoo dhufu beekamta har'a inni okatteetta ta'a Yesuus Kiristoos jiraataadha Samu'eel isa dura boqonnaa 17 yoo agdan nama tokko argitu iddoo sanarratti Daawit nama jedhamu Daawiti hin beekamu Daawiti hoolaa tiksuuti namni hoolaa tiksu immoo beekamtii hin qabu yaadda qoraattii keessa deema lafa onaa keessa deema hoolota malee hoolota wajjin oola namni isa beeku hin jiru guddaan isa hin beeku xinnaan isa hin beeku guyyaan tokko garuu guyyaa beekamtii addaa ta'e gurguddoonni akka isaan beekame leenjii lola warri qaban akka isaan beekame warra mootummaan filate akka isaan beekame guyyaa tokko guyyaa adda guyyaatti Gooliyaadiin galagalchee Gooliyaadiin ajjeese beekamtiin adda biyya irratti ba'eefi miidiyaan si arguu dhiisuu danda'a firri si arguu dhiisuu danda'a garuu mul'ata baatta garuu guyyaa jirta guyyaa ba'a kakuu baatta caakkaa keessa jirta kakuu baatta waraanamaadha jirta kakuu baatta madaadha jirta kakuu baatta beelaadha jirta kakuu baatta okattee jirta gaafa guyyaa waaqayyoo dhufu garuu Eliyaa bobboleessisa obsuu barbaade Daawitiitiin damdanii itti ka'e kutaa sana dubbisuudhaaf yeroo isaa hin qabu waan ta'eedhaaf warri dubbifatte yoo ilaaltan Eliyaa bobboleessisa eenyuyyuu isa waamne eenyuyyuu beeksisa baasee isa waamne waaqayyo beeksisa baasee ofuma isaa isa waame guyyaatu jira jedhe guyyaan beeksisa waaqayyo gararraatii sii baasu guyyaan hin dhufa eeggadhu yeroon gaafa dhufu ameen gaafa yeroo dhufu yeroo waaqayyoon bira maal fidee dhufa beekamtiidha fidee dhufa beekamtii adda adda ergatii jalli qabeera erga gaafati jalli qabe Daawit hin beekameera duraan hin beekamu duraanii bineensa wajjin wal lola hoolota isaa warra gaadan amaakata akkas leenca warra kana wajjin bineensa wajjin wal lola bineensa wallaansoo qabaa har'a garuu guyyaa har'a garuu lafa hin beekamneeti lafa beekamutti mul'ate lafa dhokate lafa hin beekamneeti lafa beekamaa tokkotti si baasa guyyaa dhufe nama kanaafi waaqayyumatu beekamtii kenneefi malee waaqayyuma isa waame malee waaqayyuma isa yaadate malee obboleessi isa yaadate humtu isa yaadate gurguddoota keessaa kan isa yaadate hin jiru garuu dibata baata dura waaqayyotu isa beeka dura rumayyo waaqayyo si beeka gara haadha kee keessatti si beeka waaqayyo yeroodhaaf yeroo leenjii ta'a yeroo hundatti keessa jirtu yeroo leenjii ta'a malee yeroon waaqayyo gaafa dhufu beekamtii adda tokko fidee dhufa inni lammaffaan yeroon waaqayyo yommuu dhufu maal fidee dhufa kennaa addaatu si kennama gaafa yeroon waaqayyo dhufu kennaa adda badhaasa adda kennaa addaatu sirratti dhangala kennaa addaatu harka kee gala ay yeroo waaqayyo ay guyyaa waaqayyo akkam nama taasisa hiyyeessa sooressa godha dhufe Daawitiin adduma sanatti waa ilaaltan mootichi Saa'ol maal godhe wayyaa uffadhe wayyaa mootii kan uffate hin beekne mucaan wayyaa abbaan isaa daara badhaasa hin baafne mootiin wayyaa umasaa fuudhee odoon uffadhe itti kennedha nama ajaa'iba kun kallattii gara biraa dhoksaan isaa situ mo'aa situ aangoon irraa fudhata kan jiru ergaa qabaachuu danda'u kata booda geemmoo maaldaa intala nugusaa isa yoo hangafa intala mootii mucaan kun hoolota bira jira mucaan kun qixxee mootiin turre garuu hangafa gaafa yeroo waaqayyoo dhufu hangafa isaa guguddaa isaa tutuulame gara kee dhufa eebbi